Tolee, harka fuunee kam jirtu naguma ishee turtii dheeraa booda walitti deebineerra. Amma immoo gabaabaamatti sirba jireenyaa albamii isaa Saaraa jechuudha. Kwaalitiidhaa fi bifa wal gargaaruu dandeenyuun akkamitti daawunlood goona isa jedhuun isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti appilikeeshinii Awtaar jettu kana ishee kana chattii kana sokkeertu kana jechuudha daawunlood godhattanii qabaachuu qabdu. Play Store keessan jira seenuudhaan salphaadha. Search lafa irratti Awtaar jettanii search yommuu gootan isinii fida. Kana jechuudha sokkeetti install jedhee isinii fida. Bakka kanatti install isa jedhutti buutanii install godhattanii sana booda erga install godhattaniiti akka bifa kanaan as biratti isinii fida jechuudha. So appilikeeshinii kana banattu erga bantanii booda lakkoofsa bilbilaa fi paaswordii isin gaafata. Yoo haaraa taatan sign up kan jedhu isinii fida. Jalqaba irratti akkas isinii fidu. Gatiin sign up godhadhee jiruufidha jechuudha. Sign up isa jedhu jalqaba isin gaafata. Sana booda sign up isa jedhutti erga buutanii maqaa keessan isin gaafata. Maqaa keessaniif maqaa abbaa keessan guuttuu. Sana booda bilbila keessanii fi paaswordii irra godhachuu barbaaddan guuttuu jechuudha. Gatiin lakkoofsa bilbilaa koofis paaswordiis gatiin gashadhee fi amma lakkoofsa paaswordii koo qofan gashadhaa jechuudha. Amma okay, bifa kanaan paaswordii koo erga gashadhee booda dan isheettu kanatti bu'aa jechuudha. Ishee bakka kana jirtu kanatti bu'ee ergan bu'eeti kunoo naa fidee jira. Sirba jireenyaa naa fidee jira. Gaafan kanatti bu'u gatiin daawunlood godhee gatiin bitadhee jiruu fi pileey qofaa naa fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf albamii kan biraa yoo barbaaddan fakkeenyaaf kana argaa jirtu ishee mallattoo kana mallattoo asii gadii fakkaattu kana jechuudha. Isinii fi yeroo isin sirba jireenyaatti buutanii as bukkeetti isiniif fidaa jechuudha milikkititti. Sana booda jalqaba irratti isin filachiisa. Afaan maalii akka ta'e afaan Oromoo erga filattanii sirba jireenyaa isinii fida. Milikkita ishee kanatti buutan isinii fida. Sana booda kanatti bu'uudhaan milikkitatti ittiin bu'ee milikkitatti ishee asii gadii sanatti yeroo bu'u select your payment option karaa maalii akka kaffaluu barbaadu filadhu jedha. Amolee, Itiyoo Telekoom, Yenepay, Hello Cash kan jedhu jira jechuudha. Kaardiidhaan salphaamatti kaardii bilbila keessan keessa jiru buufachuu barbaaddan Itiyoo Telekoom isa jedhu kanatti buutu. Sirba jireenyaa albamii guutuu wal faana buusuudhaaf qarshii 15 qofa gaafata. Sana booda kan Itiyoo Telekoom isa jedhu cuqaastaniitu pay isa jedhutti buutu jechuudha. Yeroo isin pay jedhu kanatti buutanii bilbila keessan bilbila itti guuttanii bantan sanarraati kaardii fudhateetu daawunlood isinii godhaa jechuudha. Bilbilli keessan sun kaardii qabaachuu qabaa jechuudha. Gatiin amma sirba kana bituun barbaanneef pay ishee jedhu ittiin bu'u. Pay ishee jedhu kanatti bu'innaan bilbila koo keessaa kaardii kutatee sirbicha daawunlood naa godhaa jechuudha. Kan jireenyaa saaluma kanaan buufattu jechuudha. Galatooma.